الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، وبعد فسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. بارك الله فيكم. ربي سنرها جادته واني سنيامتن هندي بكي سنيامتنتي دنيا في آخرتي خيرين تيسن هندنو أكما يسنو أواتني لفتنتي سنيا لفتو. شيخ عبد الجواد وبليس خينيا صوتي بريد دو تنان صوتي أران تناسد تغرتي قرآن نوقرأ إخنا رب سبحانه وتعالى ورقو ياك إعما صوتي تنان غرتي قرأ ربي نسان الرقم مدو يسان هاقولو إن شاء الله تعالى أن اللي نران تنا ونين الراقب فديدو في تكشرا واليادتشيف نلبوتي يافتي سنيس نيادتشي سجئ قبايدو في واهي صدا ربيتي واني هندنو بكاك أبدي روحين نفسي خيسة جراتي نفسين دنيا خيسة جراتي دنيا نمو كونيلي بلانيتيلي ربين أوميتنا الراتك كيسين واني هندنو بكا جراتو قبدي واني تقوى جاءني ربي صدا جاءنتن اي سجرات رسول ربي صلوات الله وسلامه عليه ترى سدي اشارة قولي التقوى ها هنا جاء ستي قياس اي سبكسا القلب قلبي مني تقوى دا قلبي بكي تقوى قالوا ايسا قلبي تقوى واني جانين كن تراتك قلبي تخيس سينان ابدا واني باسا هنجرتو asirratti seenaa gabaabduutti qoota kaan isinii fida. Aanaa ibnu Nadri jedhaniin gaafa gartee islaamni izzaa qabu
gaafa muslimtoonni cizzaa qaban seenaa islaamaa keessatti gaafa islaamni addunyaa tana durarraa ilaa hanga boodaatti haga biyya chaayinaatti haga mongooliyaatti shiritti godhee cabsee bulchuu turerraa namni aanaa ibnu nadrii ja'aniin kuni mucaa dardaraa bareedaa ijoolluma akka teessanii babbareedduu tana ka'anii ganda tokko kan amantiin beeyne barsiisi jaanii itti ergan hoggaa ganda san dhaqu gandi san guututti amaneetuma isliminnaa fudhatee nama nu barsiisu feenaa jaaniin aanaa ibnu nadrii intalti warra mootiidha akkanuma keessaa laalteeti shabaabticha bareedaa san ummaa inni san nu haa qaraayisu jetteen bareedaa beek inni san nu haa qaraayisu jetteen bareedaadha haya fuudha manallee gartee kilaasii anuma cinaa kannaaf jetteen kilaasiif cinaa kannisiiftee fi akka ganama subi hin bulle isiin galgala ganamarraa qaraateennan galgalan bulle akka umatti mucaa bareedaa kana arka yaadaa bultee jechuun osoo isiin gara galtuu itti bari'ee ganama lafaa kaatee fiigaa dheeyte naqaraasisi jette silaa namni naqara hulaa deddeeti barra seeraan ol seenaa mire seeraan ol hin seenne naqaraasisi jechaatuma fiigaa dhuftee dhab gubbat jette gurbaa gubbatti aanaa ibnu nadrii akkanuma laaleetuma utaalee hularra bu'e naafi ati mana tokko keessa hojii taa'uu hin dandeenyu adawwii jabduu mana kana keessa nutti ol seenee jira naafisiyu eenyu adawwiin mana keenya bar wataaddaraa eegaa adawwiin ati baantu tami adawwii anaafi ati arkuu hin dandeenye jeen adawwiin isaa fi isiin arkuu hin dandeenye maali shayxaan ammachi dhaabbateeti gartee waan qaraayisu qaraayise adawwuma tanaan barbaadaa jettee gaafa kan heeraa fi seera inni baanuun ol seenuu eegalte mucoon tun lakkuma ja'aniin iimaanni dhugaa qalbii isii dhadhawee silaa gaafa isiin fiidee irra dhab jette san haya qaree bareedduu tee jejeetaa eekam isaan lachuu walumaan kutan jechu gurbaan kee jalaa kute maaliif akkasi jalaa utaale aanaa ibnu nadrii waan iimaanni qalbii isaa keessa jiru silaa iimaanni qalbii isaa keessa jiraachuu baate jalaa utaaluu huudhiisi warabbi gartee na eewalee bakkaanti mataa qabadhuu harkadhee jeetiti intala warra mootiti jee itti dida ittiin dinne duba intalti san aanarraa baratteeti aanaa caaltee iimaanaan iimaanni qalbii isii dhadhawee seenee taqwaan qalbii isii keessa qubattee aanaa ibnu nadrii irra caaltee booda aanumaa hugartee fuula irraa cufatte dubo mee fuula kee bane yennaan akka gaafa inni san je'een jetteen duba isiinis adawwii anaa fi atin garreetu waanutti hasaasaa yoon fuula bane yaa aanaa itti dhiisii jetteen shuf eegana gartee dubo osuma deemanii gaa dubbiin gara galtii islaamni caphe hoggaa islaamni capu haati intalaatii fi aayya guddoo fi abbaa fi hundinuu booniti duraan dirqumaan nu islaameessitan malee amma isin cabsine hin feenu jaaniin intalaan kottu kara kana deebi'ennaan yaa ummaa silaaniin deebi'aa jetteen as keessaa kottu baqeessii na baasii wanni niin baradhe santu as na seene kottu baqeessiitii baasii achi booda na deebisi aanaa fi isii fuudhanii mana baradoo keessattiidhan kun laafaadha jetteen kun hin baasu isa miidhutti hin jirtan jetteen iimaan achi keessa jiru san tuqutti hin jirtan wanni isin miidhaa jirtan qaamni duraanuu biyyerraa uumame biyye deebi'a iimaanni olirraa dhufe bakki inni itti deebi'u oluma oloon sanoo jannatumaa jetteen subhaanallah shuf hoggaa takka seene iimaanni qalbii namaa abadan hin ba'u hattaa gurbaan san farshotti haa deebi'u waan fedhetti haa deebi'u waan fedhe haa godhu yoonii fi ka'ee namni diin isa biraa arrabse wahii qalbii tana keessaa qirr isa jaa isa sossoha maaliif jennaan iimaanaa qalbii keessa seene iimaanni hoggaa qalbii tee keessa seene abadan hin ba'u jechuu hadiisa ajaa'ibaa hadiisaan eda guutuu dinqisiifachaa bule hadiisa kana amma duraas laatanumaan beeka walaakin wanni takka hoggaa irra deebi'an haaree sittaatiifiifu hadiisni kun hadiisa kami
حديث القدس حديث القدس جتشو وني حديث خاني وجهت والأبوني حديث القدس جبريل نندف داركتي مباشرة رب الرانا بمحمد عليه الصلاة والسلام حديث نخان وان قرتي نبي ربي قوچان دلقي حديث جنان وان اني ارقين راوسي حديث جنان وان اني قرآن وجه والأبو واتكشم حديث القدس قرآن يسدر عجرات مالي معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت حديث القدس رسول ربي الرائن حديث القدس لقي صلوات الله وسلامه عليه يقول نجاجي قال الله عز وجل للمتحابين رسول ربي عليه الصلاة والسلام مالجي حديث براقي ستي حديث نيادة جيسي لن تؤمنوا هنا منتن حتى تحابوا هنقوى الجالتني ولن تحابوا حتى تؤمنوا أمنتين تيسانين لفتو هنقوى الجالتني جاللتي تيسانين سن لفتو هنقى أمنتني أما ساديسة برا خيستي لا يؤمن أحدكم تكون خيسان هن أمنتي يتشون وأنا جايباتي بيخي سينا هلا أمنتي إسلاماتي سينا هلا أمنتي إسلاما سن هن سينتن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه واللبسات جالة قبل ليسان جالته هن أمن نجي هلا أمنتي تبيخي وأن الرها سوجر والجالة ملين أمن أني سماس قال الله عز وجل رب قياك يا مات أني جال للمتحابين ورّا والجالتف ورّا تكو جالته تكو ديس لال قمل تشره جالتي ونجران أكا لاستيكا هركساني تكو قدي سانيت لاستيكا تكو قاكنا هركفته يو قم تكو قديفته تكو تو لالت هركا تكو لالت طرف لتشرانو قبو فيت ونجال لجانينتون قياك يا مدى رب سبحانه وتعالى للمتحابين ورّا قمل تشره والجالت قم تكو قفامتي قمل تشره والجالة يا مين مال جان لهم إسان قنافته هجرة منابر من لؤلؤ من برا من بريتشم بك ألخاتو تاتي تكا تلؤلؤ الراتات لهم منابر من نور خمين برسا أما سكا نورات تيفو يغبطهم الأنبياء والشهداء الله أكبر أنبيوتا في شهداتو بكسان هو لا تبكي أنبيان هو تنمني ربي جتش والجالة سن ناكو إيس بكر رادا لغتن أو إيس أسي بكر رادا لغتن كندا دنيا خنا هنگم فيتر ترتو حاجة فيتر جراتو إرادة امتا بودين إيسا بودين تنيس آخران إيس ganda lamaanitti eddanama gandi akhiraa ja'aniin kun ifiifuu maqaa tokko ganda gartee umriin nutichi keessa jiraachuu teenyu ganda duniyaa irra fagoodha bakka tana akhiraa hoggaa ja'an namni akkanuma daqiiquma takkaaf dhaqee maarree dabroozoon ta'in addunyaa irraa ama 60 ama 30 ama 40 dhibba faa ka dhibba lama ta'in maatu dinqisiifamee gaazexaa irra baafama ganda akhiraa jiruun isaa guyyaa meeqa 50,000 sana أمتا خما شنتم أمتا خما شني ميفيخ قيان ساني توكيتشي أكا أمتا خينيا خما خاسيخنا يا سبحان الله لكويسا أكم لكويسا أنا فاتي لكويني بيخوندن دينيتشو جرخنا ربي سبحانه وتعالى من برا لؤلؤ الراتي من برا إفاق أبو إساني فخنا خأنبيوني اتين هنافو خأنبيوني بكسان فدو kan shuhadaan bakka san feetu isaaniif kan eenyu jennaan warra rabbiif jecha addunyaa irratti wal jaalate علي بن أبي طالب رضي الله عنه هقاواه تقوى الرقافة مال جئ الخوف من الجليل رب الراس صدات رجي صدال أكلين صدات توفا وزونتين صدا كك أيرنس صدات صدا كك أوي صدات توفا وزونتين صدا ربي
حرام ربي الرائف ايج سين جيسن الرائف ايجود سيغالي افان عربا لينچا جچون قفتين مقا دبتا كقبا جچا غرتي الخوف جاء مخنا افان اورومو خيسا يو بربانه افتيسو جچودا اف ايغچو دانغا دبرو دبو جچودا سودان امنو تجنو قام في صداو غزي تكتك ولتي إدان قام في صدا جيش جوخنا ولتي إدان علي بن أبي طالب مال جي الخوف من الجليل رب الرا إيجتشود وان إني ديس سينجي إسان ديسودا والعمل بالتنزيل وان سمي الرابو فمي سان الدلقود مالي واني سمي الرابو فمي صلاة أمريفهم قانا صلاة نبيقا اتدلقات جريتشو والرضا بالقليل والرب سبحانه وتعالى سيفقنا تكشون لها تاتو اتقمدوا ده الحمد لله اتقمدوا يتشو والاستعداد قباولا ليوم الرحيل قياء في أن يسيبوا ده ديبي ننجر فئة سنيف قباولا جي سبحان الله جتش بريدا علي بن أبي طالب جي رضي الله عنه ربي يسرها جالته لا يبعثن الله ربي إني إرقى أقواما يوم القيامة قياك يا ماداتي قومي تكربين الخاصة في دومة الرّ وجوههم من نور فول لساني نئفة على منابر اللؤلؤ من بر لؤلؤ الراته الراتان يغبط الناس ليسوا بأنبياء ولا الشهداء أنبياء سيمتي إسانكن شهداء سيمتي والرمريفون تندب النيتشو نبي ربي صلى قصة جايبات كان بكتنا يا ددي نبي ربي صلوات الله وسلامه عليه صحابة إسا خيسا قافتو كوزوني في صحابة برسيسي كانت ديما جرو صحابتي تشا جليبيب جاء متوكو خان خرارة تائي وياد وهي يادا جليبيب خل ونني يادوان برانسين أكامتي مالك أركدا وزونتين أكامتي ربي يكون نما ربي كنمو يادا جليبيب يرو مهون داو أكامتي ربي يكون نما جنة بريدا سر ربي سبحانه وتعالى ننكا خنا يادو توري خنا رسول ربي صلوات الله وسلامه عليه يا جليبيب جين يا جليبيب ألا تتزوج حسأت فوتو صحابان دينو فوتي ilmaan kunoo kana if cinaa ciqciq godhani atin futu yaa Julaybiib jeen yaa rasuulallah jeen man yuzawwiju Julaybiiba mee eenyu Julaybiibi waa kanna jeen irra guddaan du'aata takka mashaayikha Julaybiib gurraachaa fi nama fokkotaa fi gabaabatti hizaaban walaakin ani Julaybiib namni isarra نبرتي الربريد جر لأنه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة إرقما ربيتي جليبيب خان يرو تنخيستي متى نساء قراتشا عرب نخون يرو سنقرتي دوما دكنا خيسا أسبه يرو سوان دكنا جانتنا خيسا أسبه نما في فيلو هنديف نغانا إفيفو أوصي في خزرجتي أمد لبتك واللولا جرى يرو سنكيستي eenyu Julaybiib fuusisaa jeen ifiifuu arabni warra tujjaaraa malee waliin fuusisu eenyu Julaybiib fuusisaa yaa rasuulallah jeen guyyaa lammaffaatti dhufe akkasuma jeen guyyaa sadaffaatti dhufe akkasuma jeen rasuulli rabbii salawaatullaahi wasalaamuhu alayhi qissaan gariin Julaybiib ergee jetti walaakin rasuulli salawaatullaahi wasalaamuhu alayhi Julaybiib dura bu'eetuma deemee mana gurbaa warra ansaaraa tokko dhaqe زوجون ابنتكم جين انت لتيس النفوس ساجين مرحبا برسول الله جانين رسول ربي مو بقنا قيان لفته انت لتين نعمتي وان فيتي سيخننا ايه جيسانا كسيق مدني دتشي تنقرق الجنبودة ليس لي انا في متجين لجليبيبة هيا قاقوي هادان تدبسيدو فاقوي جين ابان سبحان الله شوف haadhaanti dubbisee dhufa jee haadha bira dhaqee bar rasuulli reefuu akkasitti nuti gartee dachii tana wali garagalchinee intala teenya fuudha jennee gartee duruu waa meeqa godhuu kaane Julaybiibiif barbaada
gurbaa ebalu akkasii dhufee intala teenya dinne kam juleebiibii kannina deemin kanninu jee hin jetteen hin kanninu jaaniin yaa Allah bakka tanatti imaana guddaa agarra eenyurraa agarra intaloo sanirraa agarra intaloon cal jettee dhageeffatti mana keessa teessee waan isaan waliin jaan hoggaa kana gabbaateetuma haadha abbaa irratti quraana qaraate wamaa kaana lilmu'miniina وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله هقا ربي في رسول وامرتيسا أمرا أمريتك أن يكون لهم الخيارة فلنا نساني فنجرتو رسول ربي جليبي بيف نفده جليبي بيف نخنتن تنعان اللين الرانديبو يتين انت لك اسم الله لني جليبي انت لو ديرتو بريد دوري فنسي اسي دو يدرجر تندر دري غندا هندي hawweedha be arkate yaa subhaanallah julaybiib ozoon fuudhin dura firaashni isaa dachiidha ture makaddaan isaa biyyeedha turte eega fuudhe obboleeyyan gaggaariidha qaba obboleeyyan gartee jaalachuurraahu wal jaalatan qaba sahaabaan ridwaanullaahi alayhim mana bareedaa isaaf qopheessite firaasha bareedaa isaaf qopheessan waan ifiif hin qabne isaa qopheessan yaa subhaanallah julaybiibin turre isumaa fuudhe dheebut jiru kan namni hundi isa dura fuudhe gaafamin fuudha akka jiru kana toora afaan asirii kana hayyaa ilal jihaad jechu jiran yaa subhaanallah intaloo gana nuun qabanne bar firaasharra wajjin dheyne julaybiibii wajji kara jihaadaa bahaa jaan akkuma xiyyi gooboo keeysaa ba'utti mana keeysaa utaaleemi jihada seene julaybiib ni lole kaafirtoota meeqa eega ciibse booda isaas qochiisan kara akhiraa ozoo intaloo san hin qunnamin subhaanallah julaybiib hoggaanii fi lolli dhume booda rasuulli rabbi salawaatullaahi wasalaamuhu alayhi mee nama meeqaa nurraa dhume barbaadaa je'en yaa rasuulallah ebaluu keenya fudhanne ebaluu keenyaas fudhanne waa namuu nuu nafne je'en ana afqidu habiibii je'en julaybiib namni tokko isa yaadatin radiyallahu anhu an jaalalloo kiyyaan dhabe mee jaalalloo kiyya hoo'ee isa keeysanii je'en man yaa rasuulallah eenyu yaa rabbi yaa rasuula rabbii eenyu jaalalloon kee jennaan afqidu habiibii julaybiib jaalalloo kiyya julaybiibiin dhabee jiraa jeen rasuulli rabbii salawaatullaahi wasalaamuhu alayhi hoggaa namuu nama ifii fuudhe julaybiib dhaqee ol kaasee kan sahaabaan taan ta duute carraa akkasiin harkatin tafasaarra kaayee yaa habiibii jee yaa jaalalloo kiyya meeqa ajjeefteeti kara jannataa kara xuural caynii kuttee والله بكنا في أتت والقر جنة ما جئن صلوات الله وسلامه عليه شوف نماتو إسدقته ربي نسندقني رسول ربي صلوات الله وسلامه عليه واني أجايب ستة تتندرني جليبيب قلقل خيسك أبري إسا هرك إساتين قد مالف جليبيب درجات نجي تقوى قلبي إسا خيسك قبد جالل ربي قلبي إسا خيسك قبد jaalalti rabbii hoggaa takka qalbii keessa seente wanni si baasaa hin jirtu hanga gartee miila kee kan mirgaa hulaa jannataa keessa keeysu hoggaa ati miila kee kan mirgaa hulaa jannataa keessa keeyse rabbi subhaanahu wa ta'aalaa atumaahu mootii si godha allahu akbar rabbi taqwaa isaanu keessa haa qabu rabbi taqwaa isaanu keessa haa qabu ammallee waan ajaa'ibaa habiibii kiyya waan waa'ee taqwaarraa ربي سبحانه وتعالى قرآن إساء خيست مال جاء قال الله تعالى ربي سبحانه وتعالى كنجا ومن يتق الله نمني ربي إساء إيقته نمني ربي إساء تيفته يجعل له مخرجا ربي سبحانه وتعالى هلوكو إني اتبه قداف خرا إني اتبه قداف خرا غاري إني ركو جلا اتبه قداف ويرزقه أما اللي إسر الزاقة من حيث لا يحتسب
bakka inni irraa hin yaadin irraa bakka ati irraa hin razzaqama jettee yaadin irraa rabbi subhaanahu wa ta'aalaa si razzaqa dubo waman yatawakkal ala allah namni rabbii isaatti irkate rabbiin naa godhe rabbiin na godhe rabbiin na duraa godhe rabbiin narra godhe je'ee namni rabbii irratti irkate fahuwa hasbuhu rabbiin gehaasaati asirratti waan ajaa'ibaatii yaadadhe nabiyallah ibraahim alayhi salaam abul anbiyaa abbaa anbiyoota nama osoo addunyaa irra jiruu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nyaata jannata irraa fideef bishaan jannata irraa fideef yaa habiibii qissaa tana dhageesse nabiyallah ibraahim osoo addunyaa irra jiruu rabbi subhaanahu wa ta'aalaa nyaata samii irraa isaa fiduu ture jannata irraa maaliif isaa fide numruud namicha gartee dachii tanarratti akka fir'aawnaatti fir'aawna dura badee isa namni abbaan fir'aawnaa fokkotaan eenyu yoo jettan numruudi jechuun mootii gaafa nabiyallah ibraahim jiraachuu ture san warra gartee sanama gurguddaa abbaduu ture san nabiyallah ibraahim alayhi salaam gaafuma xiqqaarraahu nama gartee dubo sanama isaanii kana qaanyeysurraahi ture nama gartee dubo rabbii faayidaan qabne waan faayidaan qabne bitadhaa amata 14 ganaa beeki dachii irraa harkis itti dhufanii yaa azaar jaaniin abbaasaatiin gurbaa keen gartuu daa'ima kee kan ni dalagu rabbii keenya lafarraa harkisa rabbii keenya lafarraa harkisaan agartuu jaaniin mucaa waan akkanaa dhiis gaafa guddate gaafa bakka behe khaaniititi iida qabnaa ara rabbii isaanii kana dhadhaa dibaniiti rabbii isaanii kun beeytee ka ifi qaama firraan dhiine khaanii dhadhaa dibanii tolchanii nyaata jala khaanii qurbaana jaanii dirree iidaa dhaqanii deebi'an hoggaa kana gurbaa tokko okkoluu boodarra hafe hayyaa bu'a Ibraahim hin deemtu arra iida jennaan samii ilaaleeti qaala inni isa qimboo arra deemna dhukkubaa jeenan hin deemu arra na dhukkubaa deemi'an hin deemuu jeen hoggaa isaan kara dirree iidaa kutan qottoo fidatee dhufe dubo qottoo fidatee dhufe hunda ciree guddaa isaaniirra laxxafee biraa kute hoggaa kana eenyu namni rabbii keenya cire baruu qabna jaan hay tokko ni yaadate makamii ka okkolu san ka boodarra arke hay aboo ilmaa azar tokko barreefuun tana asii samii ilaalee na dhukkuba jechuu ture walleenni akkas isuma akkas godhee waliin jaan duraanis rabbii keenya isaan lafarraa harkisuu ture isuma akkas godhee kaagaa zamachaa baha jaaniin zamachaa beektuu laata isino zamachaa baha jaaniin kaa boolla qonnaa boolla qotan amma boolla guddoo gartee baanoofa kana xiqqisho malee geessu tana torbaan meeqa baatii meeqa qotaniiti amma dulloonni hundi gartee mindaadhaa rabbi irraa hin harkadhaa inni kun rabbi cire mukatti guuruun qaba jee mukatti guuran muka gartee itti guuraniititi mukni san bakka san guutame ibiddatti qaba nama ibiddi sanuu osoo nabiyallah ibraahim ittiin darbin dura torbaan meeqa shidame shidamuun isaatu torbaan meeqa fudhatte jechuudha ibiddi san allaattii samii buutu allaattii samii deemtu figga buusa waan ajaa'ibaa ibiddi gaafa san shidame ayata kanaatu dubbii san na yaadachiise nabiyallah ibraahim hoggaa isa qabanii wallahi xumaaniinaa qalbii isaa keessa jira ture mukaa jira haa kanatti gartee dhagaan darbuu turan warri dur boombiidhaan gartee muka kana namarra ciibsaniititti nabiyallah ibraahim qiyaasa injinara gaafa sanii fidanii qiyaasa boolla sanii bu'u laalaa jaanii mukarra kaanii ilaalanii awoo qaceellotti itti bu'arra kaaya jaanii nabiyallah ibraahim irra kaayan alayhi salaami hoggaarra kaayanii amma mukarraa darbamuu eegale jidduu mukarraa bu'ee fi kara ibiddaa deemu kana malaayikaan isatti hin dhufin hin jiru malaayikaa roobaatu itti dhufe yaa nabiyyallah maaliin si gargaara laa ahtaaju ilaykas gama keenaa jamu jeenan ati gabricha akka kiyyaati malaayikaa roobaat dhufe malaayikaa qilleensaat dhufe malaayikaa bishaa hundi itti dhufe isinitti naa jamu jeen boodarra jibriil itti dhufe
jibriil hoggaa fiigaa dhufe yaa nabiy allah maaliin sii godha jeen sitti naajamu jeen jibriil hoggaanii fi ibidda keessa bu'e hasbiya allahu wa ni'mal wakiil jeen shuf rabbi subhanahu wa ta'ala maal ibiddaan jaa yaa naaru كوني بردا وسلاما على إبراهيم وزو رب سبحانه وتعالى قافسا على إبراهيم جتشوباتي إبدي أرانتنا نمتو كونغبت نياجا جدبو على إبراهيم جي إبراهيم وقاي بالدخيسة قبوه كلين سدران اتئوات رخيسة كلين سوالكتة خيسة دفي راها يفتشو إيقالي رب سبحانه وتعالى هقوسما هي isarraa gartee jannatarraa gad dhufee eegaleef nyaanni bishaan yoo fedhe jannatarraa nyaata yoo fedhe jannatarraa guyyaa qiyamaallee namni gartee huccuu uffatee ka'u nabiyallaa ibraahimi gaafa namni hundi qullaa deemu sitti gabaa ayata kanaatu sanna yaadachiise dubo rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akkasitti nama isa sodaate bakka inni bahuun godha ayanni kun maal irratti buute jennaan ayanni kun Awf ibnu Malik al-Ashja'i nama ja'amu irratti buute maaliif irra buute jennaan osoo lola wayii keessa jiranii ilmi isaanii booji'ame kaafirtootaan hoggaa ilmi isaanii kaafirtootaan booji'amu nabii rabbi bira dhaqan rakkatanii haadha rafuu dadhabde انت ابا دا غرتني هرار يا رسول الله اكنت مچاخه نخنا قبني مالتنو ملا جانين والله رب فرج اسني فدا فرمات اسني فدا صبرا رب سبحانه وتعالى عمل لي غرتي تقوا مچاخه سنيتين بكغاري اسني گيسا جي رسول صلى الله عليه وسلم قربان ثاني اوغا واتكشو تان اوغا انسان دغتن beeki gaalola keessatti waa hundaa fixatanii horiis fixatanii mucaan isirraa hidhame rakkoo keessa jiran waan isaan taqwaa rabbii qabaniifi mucaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hoggaa wataa darri waalaikum salaam yeroo dhagartee wataa darri kaafirtoota dagamee akka malee dagamee jiru mucaan dubo achuma keessa rabbi subhaanahu wa ta'aalaa shanshalata isatti hidhaa osuma mucaan harku shanshalanni qarararab jee ifirraa bu'e subhaanallah ifumaaf osoo inni gartee humna isaatiin hin godhin shanshalanni qarararab jee kamiilaa harkaa irraa bu'e mucaan kun gabbee horii isaanii hunda yaafatee kute horii isaan achii qaban hunda hagartee sila nyaachaa isa eegu jiran hunda yaafatee kute kunoo galgala boo gammadaan kun hin dhaqu mana isaanii hay boo isaa dhufte ani waan beeku gartee rabbumaatu kana shanshalata qaxat godheen irraa baasee jeen rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa maal jee waman yattaqillah nama rabbii isaa eeggatee rabbii isaa tiisate rabbii isaattiin dilaawin yaj'al lahu makhraja shuf gurbaa kana bakka inni bahuun godhe duba shanshalata isatti hidhaan rabbi subhaanahu wa ta'aalaa qaxat godhee irraa baase ويرزقه إسر الزق من حيث لا يحتسب والركافرتوتا كان الرأي مالك فردان ما ويان إني هورين الرافد ديما ما ويان نمتوكو ويرزقه من حيث لا يحتسب بكا إني يادين الرأي إسر الزق يا رب سبحانه وتعالى أما اللي رب سبحانه وتعالى آية براقي ستمال جاء يا أيها الناس يا أيها الناس وقاجوا ربين مسلم توتا قفن بان ilma namaa hunda yaamaa jira innaa khalaqnaakum nuti isinii kana ni uumne min dhakarin wa unsa dhiiraa fi dhalaarraa isin uumne dhiiraa fi dhalaarraa akkamittiin uume rabbi subhaanahu wa ta'aalaa yoo kana keessa gabbuune waa'ee saayinsiitti nu geessa gartee XY fi Y itti nu geessa tan akkasumatti goolamnee birra kunna وجعلناكم اسنغون شعوبا وقبائلا لتعارفوا خنو غرتي غري آرسي غونيتي غري بالي غوني غري غرتي سومالي غوني
garii Harargee goone garii Amaara goone garii Maarree goone rabbiitu jaa inna akramakum inda Allahi atqaakum irra kabajamaan keessan rabbi biratti jabaa gartee arra lolee injifatu kana ozoon ta'in kan taqwaa rabbii qabu kan taqwaa rabbii qalbii isaa keessa qubatte sani jabaan jechuun sani irra kabajaman inna akramakum kabajama nama biratti mi beek inna akramakum inda Allahi rabbi biratti atqaakum nama rabbii isaa tiifate nama waan godhu rabbii jecha godhe nama waan dhiisu rabbii jecha dhiise jechuu udkhulu fi silmi kaafa ayata kana wannin jidduu tanaan bakka tanatti fidadhee fi bakka too gartee namni itti adda wal filfiluu tana keessatti nama hedduutu khasaare gaafa gartee zamana nabiyyallaha Muusaadha jara lama nabiyyallaha Muusaan gaafate maal jeen mee gosate isan lakkaawaa jeen tokko lafaa keetuma ana fulaan ibnu fulaan an ebalu ilme ebalu ilme ebalu ilme ebalu ilme ebalu jee jaaffaa lakkaa'ee dhaabe beeyta torbanfaa kee jahannamii beeki jee torbaffaan kee jahannam tahuu shakkii hin qabu jeenati maaf jennaan dhaadannaan taane fide namni waan hin taaneen dhaadate booddeen isaa isa geessiti jahannam anaaf isinis rabbi jahannam irraa tiisu tanaafi hi udkhuluu fi silmi kaafa aboo waliin qoqqoodinaa jechuudha ilmi namaa hunda haadha addalee waliin qoqqoodinaa amantii guutu seenaa walaa tattabicuu khuxwaati shayxaan faana shayxaanaa jalan deeminaa jechuudha faanti shayxaanaa isa nama geessiti jahannam bakki biraata isin nama geessitu takkan jiru addunyaa irrattis akka namni si jibbu godhu jechuudha حديث عجائبة تقوم مسجرة قال صلوات الله وسلامه عليه إرجم الرب صلى الله عليه وسلم ملجأ يدخل الجنة جنة سينا أين جنة سينا أقوام أمة تكو جنة سين قومي تكا جنة سينا قومي سنينيو أفئدتهم خان قلبين ثاني مثل أفئدة الطير أكا قلبي شمبرودا وما الطير مال شمبرون قلبي نسي كمي اي قلوبهم رحيمة قلبي نساني رحمة قبدي راهالة قبدي لينة لافتودة طيبة بريدودة لا تعرف الحقد ولا الحسد ولا الغلة جبا صافي طفي في همين ينبيتو شمبرون قرادوا باتيتي غنم شمبرون وطريح بيطانا قراسي قوتتي قلتيجي وانا جايب ستة يعملون أمر الله أمري ربي نسان التأجي قفة دلغنجي وريك شمبروسا وريك شمبرو قال قلبي إنساني كل لا ومن لخون جنة سيناني جي رسول ربي صلى الله عليه وسلم ربي جنة سننا في سني في ساقن ربي جنة نوخن جبتوا نتفق بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو ليس كين ربي سان الرها جالته جزا ربي ساني هاديب ودعوا بريدو أكنا كان نوجد أنين ويادتشيسو أمس فقو رارفو وجين أمس أبو ليون كين نما ربي صداتو ni mokkorama kuni wama beekamu sunna anbiyaati mokkorrin tunille akka rabbi irraa kaatu qalbimaan kadhaa fi ummanni biyya kanaa kun argitee nama sifadiin qabu kana ta'uu danda'a kanaafu inshallah rabbi yeroo gabaabaa keessatti isaan illee nu qobsiiseen wajjin turanii akka da'awaa kan argitanii akkana nu guddisanii argiteetiin yoo rabbi irraa taate finna keenyallee guddifannee akka seenaa tokko osoo nutti hin dhagamin akka biyya keenya bakka tokkotti arginu biyyi keenya diiniidhaan marge kanatti akkasin nullee inshallah biyya keenya qofatti achi akka hawwine asittillee akka sadarkaan akkasillee nu argamu kanaaf jecha rabbiin ammoo warra waa beeku kan akka nu keessa tursu
bakkuma galtanitti obboleewwan keenya rabbiin kadhaa fi ufiifillee rabbiin kadhaa. Sagantaan kam isaanii osoo ta'uu haga isaan boqonnaa fudhatanii fi wanti wal yaadachiifnu yoo jiraate obboleewwan keenya da'awaan keenya ji'a sadii waan ta'uuf addaan nu harkaa dheeratee ture. Kunis sababa qaba. Ramadaanni dhufuudhaan bakkee da'awaa ammootuu dhabuu wajjin kun ammootuu sagantaan gargaraallee kana keessa argamu wajjin nu harka ammootuu dheerachuu danda'ee jira. Kanas akka nu beeytanii laafinna koreetii miti hedduu argitanii bakka soqatuu dhabuu wajjin bakkeen haga ammaatuu nu jirraa qabamee tanayyuu argitee akka carraatiin arganne isuma ta'u wajjin wallaalleetii miti jechuun buliin amma argamte tun ji'a dhumaatii namni haganayyuun argannan jenne rabbi jazaa isinii haa deebi'u. Ji'a dhumaa irratti bulii 21 jechuun ji'uma argitee aanuttuu seenee jira agawaan jedhamuuti. Kanaaf jecha kanallee wanni goonee fi sababa argitee bakkee dhabuu cinqamuu argitanii namni argitee sagantaan adda addaa nu harkaa qabamee bakka saniin ji'a silaa achi dabreetti argitee bakka sanitti geggeeffannu bakkeen sunillee nu jalaa qabame akkasitti bakka dhabnee kanallee akkasuma nu beeytanii. Har'a sagantaa hedduu hin qabnu isaanii da'awaa itti deebi'anii da'awaa isaanii irraan sagantaa hedduu hin qabnu wal geggeessina. Kanarratti booda sagantaa sanii waan isin gadhiifnuuf daqiiqaa muraasa san keessa yaada biraa waan qabnu isinii geessee isaanii isin deebisa. Yoo dhageettanii nuti sagantaa guddaa akka Nuurambargii waggaa 2 adeemsifamee waggaa tokkoon sagantaan da'awaa ka argitanii bakka sadiinii naannoo Nuurambargii fi Munshinii fi naannoo Faraankifoortii jam'iyyaan bakka sadiin kana miseensi argamu kun bakka tokkotti waggarraa bakka tokkotti adeemsifamaa hin beeytanii. Carraan ammootuu sanii barana naannoo keenyarra jira asumatti adeemsifanna jechuudha inshaallah ji'a 9ffaa 1-2. Kanaaf ammootu nuti akka naannoo Faraankifoortiitti maaltu nurraa eegama maaliin eeguu qabna akkamitti eeguu qabna akkamitti ammoo sagantaa kana bifa bareedaadhaan geggeessina jennee nuti uf qopheessuu qabna jechuu akka naannoo Faraankifoortiitti. Kana jechuun maali obboleewwani da'awaan yookiin ammootu amantaa numatu oofata jechuun abbama amantaa qabu herregatu wajjin. Ammas namoota yookiin bakka kanatti hin dhageenye da'awaa jechuun obboleewwan akiraa warruma sheekaarraan eeggamu hiriyoota keessan galatoom silaa beekamaadha. Faraankifoorti jechuun wamma da'awaa keessa teennuu fi naannoo akka hiisaniiti jechuudha kuni beekamaadha. Kanaaf obboleewwan jechuun hundi keenya waan kanarratti da'awaa jechuun argitanii akkuma nama waa beekutu nama himaa osoo hin taane hiriyoota keenya ka jiran da'awaa guddaadha kana argamuu qabnaa keessummaan nutti dhufaa jira maaliin ammootu ofirraa galchina maal qopheessinee sagantaa adda addaa diraamaas ta'uu danda'a walaloos ta'uu danda'a waa'ee diin ilaallate karaa kamiin ammootu waan kana ofirraa argiteetiin inshaallah sagantaa baranaa kan of dabarsina jenne dirqama nama muruu ta'uu danda'a. Silaa sagantaa kana 21 ta'e ji'a kaanittiin dabarsinaa jiini nu qabnu ji'a tokko qofa ji'a 8ffaa. Ji'a 8ffaa waan kana walitti himne sagantaa kanaaf homaa qophaa'uu hin dandeenyu yaa obboleewwan akiraa. Kanaaf jecha obboleewwan namni dhufe guddaadha waan kana sammuu keessan nu qabattanii sagantaa kana akka nu galtanii ammas akka galtan bichaa miti akka itti yaaddanii karaa ittiin mijjaa'u hundi keenna ji'a 8ffaa irratti yoo rabbi irraa taate walitti deebine ka kana bal'innaan kana caalu sagantaa mari'achuu dandeenna wanta kan argitanii amumarraa akka uf qopheessitanii akka itti qophooftanii waan isiniin jedhu qaba. Kanaaf inshaallah isaanii sagantaa isaanii itti fufanii sagantaan kenna kanarraanii sagantama argitanii laaqana ta'uu dandaya. Sagantaa laaqana goonetii booddee isheen irra galfatanii kanaaf haga sagantaa laaqanaa jechuun argitanii inshaallah wanni wal yaadachiifnu kanaaf akkaataa ittiin qophoofnu akkaataa da'awaa keenya ittiin qophoofnu wanni jiraatu taate yaada yoo qabaattan isinillee warroonni naannoo dhiyaattan argitanii karaa keessummaa ittiin argitanii maatii qabatanii keessummaan kun dhufanii namoota tokko argitanii bakkeen bultiillee achitti osoma jiraatu yookiin namni maatii ijoollee qabatee naannoo fagoo irraa dhufu mumkin bakka kanatti argitanii mana walii argitanii galleeni maatii kanaan bulchuun akkuma yookiin asiin dura warroonni koree waan kanaaf qopheessan isinii ibsa godhuu dandayanii. Kanaaf warroonni sanin dhagahin fagoo irraa dhuftan information akkasiillee isinin gahin waan kana qabadhaa walitti nuu bilbilaa wal kakaasaa obboleewwan diinii fumaa dhaabannaa akiraa ufumaa ijaaratanii carraa kanaa ka rabbi nuu kenne alhamdulillahi rabbil aalamiin.
silaa nuti eessatti argamna yaa obboleewwan akiraa eessatti argamna bakka akkamiitti argamna waa'ee diinii kana argite masjiidumaa beennee karaa kamii masjiidumaa dhayna information kana rabbii nuu kennee bakkee kana warroonni waan kana bu'urse rabbi isaan irraa haa jaalatu wallahi isin dhiisa tokko yookiin waa'ee diin irraa hin beekne dhiisa warrummaan qara'ee bakka akkamiitti sila argamaa jira nama akkamiirraa wajjiin oolaa jira wallahi kun ammootu carraa gaariidha carraa gaarii kana katiifatu obboleewwan keessumattuu argitanii obboleewwan shabaaba kenna wal jajjabeessa diinii illee itti ijoollee teena illee itti guddifannaa ufiillee of itti guddifna kanaaf inshallah nu jala ammootu hinafinaati nu jala ammootu warri fagoollee akkaataa isinii fagootiin warri dhiyoollee akkaataa isiniitti dhiyootiin waan kan akka ifannee da'awaa kenna kan argitanii waa hundaan haala jiruu duniyaatiif akiraallee asuma keessa oofannee argitanii inshallah akka argitee duniyaa tanarraa kabajaadhaan argitee siinqeffannee siinqii akiraa sodaa rabbiitiin asirraa gallu isiniin jedha kanaaf inshallah ji'a 8ffaa irratti badhinnaa waan kana waa'ee da'awaa ji'a 9ffaa waliif ji'a 9ffaa jechuun guyyaa 1-2 ji'a 8ffaa jechuu dandeenya homaa ji'a takka malee hin qabnu inshallah dandeettii keessanii waan qabdaniin itti qophaayaati akkasii akka nuu dhuftanii inshallah sagantaa nyaataa qophaa'ee fakkaataa inshallah laaqana nyaannee sagantaa isaaniitti deebine achirraa wal geggeessina ammas koreen illee argite waan kana mari'atuuf sagantaa qabdi isin ammootu bakkee kanatti argite warri nuu dhuftan wallahi rabbi ammallee isinirraa haa jaalatu kabaja ammootu inshallah argitanii rabbiin diinii kabajanii dhuftan kana nuu miti diiniif dhuftani wallahi rabbi isin haa kabaju hunda rabbi haa kabaju baasii isi baaftaniif humna karaa kana baaftaniillee rabbi miizana keessa isin haa kaa'u argitee niyyaa keessan tolaatii waan baaftanii deemtanii kan obboleewwan akiraa namni hirriba sa'aatii rafee yookiin waan biraa kana caala dalagatuu danda'a guyyaa hadhaa kanaaf kamaatii argitee ijoollee ofii bakkee adda addaa fidatuu danda'u argitee of qabee waan akkanaatiif dhufa rabbi ammoo niyyaa kenna hundayyuu nu haa tolchu hawwata kenna argitanii bakana nu argamanillee rabbi isaan haa kabaju rabbi ammootu waan isaanii jabaate hunda rabbi isaanii haa laaffisu waan argitee hin danda'amne rabbi biraa hin jiru waan hin danda'amu nafsiyaan jettu hunda rabbi isaanii hundaayyuu rabbi haa laaffisu rabbi nu haa milkeessu isiniin jedha kanaaf sagantaa laaqanaati assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم لا إذا أسمو ورخنا فيه ويقف الشاجرني أسقف هم أوروبا برا رايسين دفني بيخا وري مينيابوليس يسنو مقفن سينا نوتيس وري جرمان غاف تكو مسجد بريدا تكو نما جارنا akkas ya lakana nyaada ise lakana nyaada yaada tokko tigana ise narraa foona inshallah la sanii mi ana sumatti na so jira السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله كسم باجينا مجمعيسا. كنا بججبات كومنتين يادان دعائين نور جراتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسمرتي غافين سيقابا ما إن شاء الله تعالى خني بورا جلقباتي يوخانو تكا بورا تشديمه ونهن دينو جبين ينبودا مالين أركمتو لا تديروا أكا غرتي مسلم ورومو ورا مينيسوتا سنتهو داف ميمال يادك أبداتي أسرت إن شاء الله وأمر رب مواتنا ماغوتا وانسلا نغربا تشوف مسجد استاء جوليس كراس فاتشو استاء ججباني ديما جرة gama biraatiin ummata keenya ummata naannoo adda addaarra jiran ka Awurooppaa Minisoota iddoo adda addaarra jiran isaanis akka waan kana nu gargaaranii nu bira dhaabatanii nu wajjin adeeman isaan illee abdii qabna rabbi waliin kanaaf inshallah nuti waan qabnu ji'a ji'aan akkana wal geennee har'a yeroo namni xiqqaadha ji'a ji'aan akkana wal geennee waan qabnu walitti darbataarra jechuudha akka
addunyaa biraatti qixxaa'uu fi kanaaf du'aa'iin nun dagatina bakka jirtan hunda du'aa'iin nu godhaa isiniin jenna. Barakallahu fiika. Hedduu galatoomii Sheekh Muhammad hedduu galatoomii waan bareedu irratti yaadanuu kennite. Inshaallahu ta'ala nuti illee gartee gaaf tokko akka warra Minisootaa sanitti qubannee gatteenyee ilmaan keenya haala gaariidhaan ni barsiifanna jennee yaanna. Sagantaan amma sagantaa nyaataati. Inshaallahu ta'ala sagantaa nyaataa booda walitti deebina. Sagantaa nyaataa booda walitti deebina. Ammaas asumaanuu dhaamsii ni naannessinii qabu nuti yoonii fi islaama Oromoo taane akka addunyaa guututti akkuma addunyaarra jirru hundarrattu yaa dabarsaa akkasitti biitii takka hoggaaniif waan takka godhuu feete kophaas namni tokko waan takka kan kophaa godhuu danda'u hin jiru jechuudha addunyuma tanarrattu. Ammaas namni tokko hoggaa dalaguu harka tokko ta'ee yoo dalage bareedaadha. Fakkeenyaaf waan takka tan shayinii nu dabarsanii jira. Shayamini biroo gaafa biyya magaalaa Jarman tana dhufanii kutan jecha bareedaa fi gorsa namni hundirraa fudhatu kan nu dabarsanii kutaniif jira. Jechi san jecha kami qubni shanayyoo bakka takka waa wajji qabe tabba baasaa jaan wallaa nyaadheetiin jira. Qubni shanayyoo bakka takka waa qabe tabba baasaa jaan. Warrummaan Awurooppaa keessa jiru guutuun nutis akka Jarmanitti akka heesanitti inshaallahu ta'ala walgayii guddoo amataa taas deemtu tanarrattis waan bareedduu takka tan gartee itti gammannu arganna jenneeti yaanna. Warri gartee ollaalee keenya Awurooppaa biraa jirtanis hundi keessanuu akka nuuf hirmaattan barbaanna. Warra Jarman qofaa miti warri Jarman yoonii fi masgiida ijaarrachuu fedhe muslima addunyaarraa qaba guututti. Muslimni addunyaa immoo guutuun isaanii wal qabani akka nama Oromootti hundinuu akkuma gartee Minisootaa fakkeenya godhatee waan bareedduu dalagaa jiran masgiida adda addaa. Masgiidni amma Ameerikaa keessatti ka Oromoo ka argamu masgiida babbareedaa maal jedhamu ustaazowwan babbareedoo maal jedhamu keessatti argamanii kan gartee qalbii namaa nama gammachiisan hunda isaaniitu Rabbi isaanirraa haa jaalatu. Rabbi isaaniifis haa jaalatu. Akkasumatti itti hafuufsiisu nutillee gartee warra bakka san gahu Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa nu haa godhu. Warri ollaa kana jirtan guyyaa meeqaffaati madara? Ji'a sagalaffaa guyyaa tokkoffaatii fi guyyaa lama guutuu deemti. Maashaallah. Muhadaraan as deemtu ji'a sagalaffaa ka as deemu kana akkasi ji'a sagalaffaa ka as deemu kana guyyaa tokkoo fi guyyaa lammaffaa jechuun guyyaa lama deemtii wanti tuni warri ollaa keenyaa tokkos akka nafne warri heessan keessa jirtanis tokko akka nafne hundi keessanuu akka if qopheessitanii dhuftan maqaa Allahaatiin isin gaafannaa galatooma. Warri kaanillee gartee akkuma har'a kun wanni irraan nu hordofaa jirtanitti akka nu hordoftan jaalalaa fi kabajaan isin gaafanna. Akkasuma inshaallahu ta'ala gaaf tokko warri Jarman kunis akka Minisootaa sanitti bakka bareedduu ni gahaa abshir inshaallahu ta'ala hundi keessanuu warri nu hordofaa jirtan akka malee galatoomaadha. Barakallahu fiikum. الله أكبر. جمال أمان من دولة قطر ورا قطر أنا معكم جاء أبشر ربي سوجا جراتو جمال خينيا بكجر تتي يعني تركي خينيا كمال إذا بعد سنيف جتا دي فمنو غدا تركي خينيا كمال كغبي جرا di famai singgafan dubbiin tanuma gartee Daarul Arqam sanii Rasuula Rabbi alayhi salaatu wassalaam gaafa Daarul Arqamitti sahaabaa walitti qabu nama waa xiqqishoo walitti qabamanii inshaallahu ta'ala
tunis ni guddatti bakka ni geessi abshiru. Tata mati mati. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam. As jirtani salala kumaan fadhu sun maal laaloo dhufe akkana. Waalaikumsalam kun iddoo nyaatatti qopheessaa jirani. Hai. Assalamualaikum. Eenyu maqaan kee? Eenyu maqaan kee? Zahra. Maashaallah. Umriin kee meeqa? Biabistu. Waggaja. Afaan Oromoon beektu? Afaan Oromoon beektu? Afaan Oromoon beektu? Inshaallah ni barataa abshir. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Nagame. Nagame. Alhamdulillah. Leetee waraabu jira. Shayxaari jaamee inni kun guyya tokkollee dhokateetuma ta'a inni jiruu isaa keessatti. Yaada kan nan dhibee yaada. Silaalu jira addunyaarra yaada. Silama waan taphattanii Yaada kan nan yaada maal silama irratti yaaduma gartee muhaadaraa kana jajjabeessu. nyaata nyaatu jirraa nyaannu gottana norkisa. Maashaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shababban keenya kan muhaadaraa keenya tan arraan kanarratti argaman irraa isa tokko dachaas jaaniini. Mee maallee yaada qabdaa sirriitti? Alhamdulillah rabbil alamin wallahi gammachuun qaba yaada konsertii kanarraa. Eessanitti bakka akkanaa jiraattee asii walitti qabamuudha. Alhamdulillah bareedaadha kun namni carraa akkana argatee irraa hirmaachuun waan bareedaadha dhufanii waan akkanarraa hirmaachuu goon obboleen keenya kamana jiranilleen akka dhufanii hirmaataniin yaada dhamaaf. Baatii as deemtutan ammoo muhaadaraa guddoo Awurooppaa hunda keessaa dhufanii jira. Achumaanitti himne. Namni ollaa kana galan akka dhufanii nu gargaaran jaanii waan nu gaafataniif warri ollaa kana dhiyaatan akka keessummaalee biyya biraarraa naannoo biraarraa dhufan akka taqabbalanii manallee bulchanii guyyaa lamaan waan ta'aniif namni hedduu dhufa nama ilmaan qabuu jira ilmaan kanaaf bootaa godhanii akka gargaaran isaan gaafatu. Barakallahu fiika obboleessa keenya rabbi sirraa jaalatu galatoome. Yaa yoo golomne bareeda. Abshir ni golomna. Abshir doaidhaan golomna. Nurandem alhamdulillah rabbil alamin. Ne dakika lama sadi sheikhoni doairan wabu sani amma gara tumur asid demne qalbi garan azbisa
بودر إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. واهي قرتي صدا ربي الرقودة دبنة هاجن وافي وني الرقو بي فنيتشو هاجن وافي جيتش هبا صديقوفا ربي سبحانه وتعالى نو أججة مال نو أججة رب يا أيها الذين آمنوا يا ور ربي أمنتن اتقوا الله حق تقاته ربي خيسن إيقادا ربي خيسن تيفنا دقاتا تسن حدود ربي اتشن دبرنا دانقا ربي اتشن تركام فتنا جا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إسني هركا خن ملي إسني ربي تي هركا خن ملي دوتاني نبره رفنا جا ربي سبحانه وتعالى يروم فيتنتو لا أكوان قرتين نتي إفي دو وركا قبنوتي ولكن نتي دعا في جرو وركا قبنو ربي سبحانه وتعالى وقانو دام ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أكنيتشون أوسو إسلام تاتني قلبين تيسن قلويته حركة خيسر ربي تهين كنني أنتي هندوفين أجتشو هندوين أجتشون والعاقبة للمتقين جاء بودين تورى ربي صداتيت جاء ربي سبحانه وتعالى إن المتقين مفازا جاء سورة براخيست ورى ربي إساني صداتو إسانيتو شلماتا إسانيتو جيب جنتا فودة جتشو وعليكم السلام جيب جنتا ورّي فودة وانچا جنتا ورّي فودة إن المتقين مفازا ورّي ربي إساني صداتي إساني ورّي جيب جنتا فودة جا ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ربي سبحانه وتعالى ما سكن جا ورا ربي إساني صدات ورا ربي إساني إيقتو إسان خنا نجابا بنجا ربي سبحانه وتعالى سنقفامت آية خنا رانتنا خراء تلالو قب نجرة قاف نبي الله نوح ربي سبحانه وتعالى أمة نبي الله نوح يوجي دوني خوري أمة قفامتي بننسى نبي الله نوح يوجي دوني خوري نجاباس مالف نجاباس إساني تربي إساني إيقتي ربي إساني خبجي والربي قداجي قد ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون نجابا فني بشان قدا سنجلا ربي نجاسي باس بار سنجلا غافا سنقفامت بحر خورتي دفت سنجلا ربي تو نجاسي باس ربي وني نجاسي باس قبر تشخيق أصلفا بك خيري تا مسجد غنا دكينا صلاة وان سبيخو سبحان الله أما اللي ربي تاخيرا كسن نجينو أباس أما اللي ربي تاخيرا كسن نجينو أباس أما اللي قرتي ربي سبحانه وتعالى ورّا قرتي ربي إساني صداتو ورّا إسا قرتي تيفتو آية وان هدو خيستي متنقو فامتي ولكن واني تكا تنمد قدسي سوق أبا رسول صلوات الله وسلامه عليه لا أعلمن أقواما أمة تكون بخاجي من أمتي أمة مخيّة خنا خي سجرا ربي ورسني الرئيسين قدين يأتون يوم القيامة قياك إعمار دفنجي بحسنات هجيلي بقرقدو هجيلي قاري أمثال جبال انتهام البيضاء قارة قرقدا أدانا دي هقا قرتي اسنور بردون الربوتي ملة خانت خير نساني ملة خانت دفاجة فيجعلها الله هباء منثورا صوم نسا صلاة سا زكاة سا واهند سا ربي دارا ببين فوتي قداجي ربي ورسني سنين قدين ربي ورسني سنين قدين خنا صحابان قرفة عفت نرفت من هم يا رسول الله أين يسانسن صفهم لنا
mee sifa isaanii nu qonni jedhanii rifatan sahabaan hoggaa waan takka ja'an achi ilaaltu nama biraa irratti hin fassartu hoggaa waan takka ja'aniin ifumarra gaffassaran wanni isaan itti sahabaa ta'anii akkasi jechuu yaa rasuulallah mee nu godhi jennaan amaa innahum ikhwaanukum bari aboo isaan san obboleeyyanuma keeysaniihi allahu akbar wa min jildatikum qaamuma keeysanirraahi namuma akka keeysaniiti jinnii miti jechuu jinnii irraahi miti isaan kun wa min jildatikum hoggaa jennu rabbiin subhaanahu wa ta'ala ardii tanarratti qaamaa fi jinnii dhawume jinniin ammoo haalli isii haala gartee ibiddarraa uumamaa taheeni gidaarri isiin ijaabu maaliif akkas ta'an yaa rasuulallah jennaan khayriini dalaganii walaakinnahum garummoo isaan san qawmun idhaa khalaw bimaxaarimi illaahi intahakuuhaa warra gartee hoggaa waan rabbiin haraam godhe itti seenan rabbi yaadanne warra hoggaanii fi kophaa achi bahe warra hoggaanii fi namarraa achi bahe yoo intala dhalaa arkees yoo zinaa arkees yoo waan takka arkees irrumatti didu jechuu osoo beeku rabbi warra sanirraa nun godhin rabbi warra sanirraa nun godhin maali dawaa waan sanii waan takka himanii dawaa jala himuun dirqama ta'a waan takka himanii waan sanirraa nama eegu himuun dirqama ta'a jechuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jaa wahuwa ma'akum rabbiin isinumaa wajji jira aynamaa kuntum bakka feetan jiraattanuu wallahu bimaa ta'maluuna basiir hoggayyuu ayata kana sammuu teetirratti install godhe sammuu teetirratti fi'i jechuu rabbiin naa wajji jira ayata juu kana sammuu tee keeysaa abadan hin dhabin yoo ayata kana sammuu kee keeysa jiraate wallahi inuma hin jallattu bakka takka illee hin dhaytu yoo nifi hammeenya garte rabbi yaadatta yoo nifi baddu seente rabbi yaadatta ati hoggaasa maal taata min almuttaqiina irraa taata inna almuttaqiina mafaaza warri gartee rabbi isaanii sodaate shillimaata jannataa fuudha rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa guyyaa boru malaayikaa tarree dhaabeeti namaa miti arraan tana hoggaa mootiin takka dhufu namaatu gartee dhaabbatee akkana achiifichi dhaabbatanii isaan jidduu deema namni carqii diimturra gaafa san atumaa ilma namaa kana malaayikaan sii dhaabbattee salaamun alaykum طيبتم فادخلوها خالدين أبونا غيني ربي سن الرتي هاجراتو الدنيا روان غاري دليدني الدنيا روان غاري غوتني خو تاسينا غند جالالو تيسني وجي تبتن غند عصري صلاتو ننجر غند جمار راس خاسو ننجر غند فرشو راس خاسو ننجر يو فرشو فيته تشدو دجچو تاسيتنا ايش من هذا جيتو سمونا ما تيتو تنا ربي نتون فدين بو ربي نتون فدين اچتي راكي كنيچو شيني بودا فرشو در راكي كنيا جيو يتغا تاسين بانو تجنت آتين بانو تجنت آتين بانو ربي تاسي وبليان كنيا خان راي اللي عقب ربي وبليان كنيا خان اللي اتحاجيس نوكو فامتي أكستي دواني سا إن الله معكم ربين اسم وجه جرا بك هندتي نوجه جرا جنانتي أما وانا دوان سا قدوم مالي ربي سبحانه وتعالى مال جي إن الصلاة صلاني كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤمن توتر ختبم تجرتي حالا يروك أبدون حالا زوريك أبدون حالا عصريك أبدون حالا مغربك أبدون حالا إشايك أبدون إر ختبم تجرتي جتون مؤمن توني هندي صلاة قبن جتو مسمرنو في كافر جدو جرمالي صلاة مسمرنو في كافر جدو جرمالي صلاة ربي سبحانه وتعالى آية ساخي ستمال جاء إن الصلاة صلاني تنهى سيدوركتي عن الفحشاء والمنكر وان ففكتو في سقاقالو مرة سيدوركتي جاء مالف جنان أتمان بريدان كن هقا ربي خيدورة دابته الله أكبر ربي خي قرتي يومو inni guddaa jabaate jettee hoggaa harka kee asirra qabatte maal ibsa kuni harka kee hoggaa asirra qabatte maal ibsa
beellama rabbii seenu jirta yaa rabbi qalbii tiyya yeroo si dura dhaabbadhu kanatti waan biraa takka itti yaadu jechuudha ibsa Allahu akbar jechuun laal hoggaa harka kee kanatti cifuutu maal ibsa yaa rabbi duniyaa tanaa fi waan isii keessa jira hunda andagadha jechuudha laal akkana itti ilaa gurra bira fidda achi booda qalbii teetii gaddeebifta yaa rabbi waa hunda if booda darbe qalbii tiyya ammoo ifiif sii qabe yeroo tana si wajji haasa'uudhaaf شوف معنى الصلاة معنى صلاة على لمه أتبودا دي قلت ربي وجهها سو ربي وجهها سو قلت في التبودا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ما لي في سلامتاتنا جتا سلامتاتنا أتيرو سنتي إلمان نما خنا بيرن تره ربي وجهها سوا ترته هاي أبو سلام من ربي سنرته هاتو راي فتر دفتبر بر والله رسول ربي صلوات الله وسلامه عليه بلال مالجا يا بلال أرحنا ما يقولك خوت راحان ونكجان راحان سمالي صلاة جتشو ربي ورا صلاة الراهفة نوعقول ربي ورا صلاة الراهفة نوعقول ربي صلاة روحي كبدنها صلاة جسو دبين نان خوتيتي تديفا ناقودا تكانت تيدي فتا عروة بن زبير نمني جانين عروة بن زبير نمني جانين تابعي دا زبير بن عوام جتشو زبير بن عوام خينيوتي المعوامي هاتي ساينيو صفية بنت عبد المطلب صفية بنت عبد المطلب أبليتي إنيو أبليتي حمزة بن عبد المطلب حمزة بن عبد المطلب إنيو أدير رسولات صلوات الله وسلامه عليه هورتي سنرانا مدفيدا إنخن عروة بن زبير نما جانين قافتو كوزو خرا بغداد ديمو أسري صلاة في قبوه هو قاسري صلاة في قبوه دجين أرباتهم برهادا وميلا خيسا إسا چنينان بنينسي بدا وهي ميلا خيسا بوتي داتي تنمنيني والله بوتي ميلا خيسا چنينت بوتي نوغاسي چنينت غافا سن خيستي سمرا مران أما مجاسا محمد نما جانيني وجديم مجاسا خون مقالا رايس فقود فردا فدتي تمر خايا باسا دفي مقالا بغداد جيس يا روسن كيستي بغداد وغا جيس مناخي ما جيس مناخي ما جيس مال جانين يا عروة دبين سي جباتي ميلا خيخانا مرمالي سمين ستي ول ديما جرتي إذا مرا خاجين لكي كلام مرون انتاتو أتي فرشو نقوك أبدوان سي سخرانسا واني غافسا نمان سخرانسا مالي مخوكو ما تاري جانين تو كوج جرا خان قريك أبو نمني بيخوني جرا نبي تنين سايسين قوما تاري مال جتنين سين مخوتو خان قريك أبو خان فري خيساك أبو خان نما سخرانسو no muka gaggabaabatti xiqqaatu qomaa xaarii jedhaniin sisa kraans muka san cafaqaniititi kana dhugii jedhaniin akkana laalee itti qofle dubaruwwan ammaan sammuu rabbi duraan dhaabbadhe tanaan sila arraan tana sakraansaa jeen kallaa wallaahi jeen dubaruu akkami sirraa murra jennaan giishoo maasha Allah baarakallaahu fiik ati mukhuma nama sakran sunni ala kulli hal wa uma nama sakran farsho ajennuni me wa uma nama sakran su wa khana dugu jennan ruwa mal je itti khofle dubo ay bo samur rabbi duran da badden sila rantana sakran sisi sajen kalla wallahi intatu dubo ruwa kam sirra murrennan hogganan salata sene narra murajen shuf hogganan salata sene narra murajen dhagayse waan je maalin jeeme akkana bunaas harkumaan fudhadhaati fi sammuu asnaa deebisaa achi fadhete hoggaanan salaata seene narraa muraa jeen duba urwaa hoggaanni salaata seene muruu eegalan maaliin muranni beeyta osoo qottoodhaan dafanii gaarraa godhanii bareeda qottoo miti mishaaraan akkana kaa godhanii muran urwaan salaata saa keessatti tanan dhageenyoon siin jeeni amanta mishaara san hin dhageenye maaliif jennaan salaata ruuxii qabdu waan salaatu jiru hoggaan raamuranii fixan miila isaa ganaa salliita keessa kaayanii beek salliita keessa kaayaniiti carqii adii itti maran hoggaa carqii adii itti maran booda achi booda bakka affixanii jeen finnee jedhanii
alhamdulillah je tana qofa mi waan isa qunnameen siima ilmi isaa Muhammad yeroo san keessatti farda sahabaatiin laala jeeti bakka gartee fardatti kunuunsanii jira farda sahabaa gurguddoodhaa ta sahabaan gartee jannata biraa kutte farda sanii laala jee dhaqe fardi ol kee mucaa isaa asirra ajjeese itti himuu sodaatan miila irraa murame mucaa duraa du'e yaa urwaa jaaniin amee akkam jennee waasii himnaa miila ati rakkoo irra jiru gartee akka mataa mambaran bira dhaabbatanii himaa jeen ilma kee Muhammad bara kana wajjiyaaneetiti ooyiruu kunuunsa farda sahabaa dheeyne maal ta'e ni du'e jeen ni du'e jaaniin rabbii ilmaan kiyya afurnaa kannee tokko narraa fudhate kasadi narraa fudhatin alhamdulillah jeen way ilma koon jenne way miila koon jenne rabbii damee afurnaa kannee takka narraa fudhate alhamdulillah jeen maaltu urwatu ibnu Zubayr akkas godhe inna salata tanha anil fahshaa'i wal munkar wala dhikrullahi akbar salaanni hamtuu fi fokkummaa fi sagaggaalummaa irraa si qabdi wayi ifaa jiruutiyyaa jaanii asif dha'uufaa hoggaa namni namarraa du'e gartee wayi waachuu san irraa si qabdi liqim godhuu qabde jechuudha waan rabbiin si fide liqim maaliif jennaan boru arra wayii dhabdee miti boru atummaanuu ni deemtu akkatti deemtu hin beektu garuu rabbi deemicha keenya nu haa tolchu rabbi deemicha keenya nu haa tolchu rabbi deemicha keenya nu haa tolchu rabbi booddee teenya haa tolchu rabbi booddee teenya haa tolchu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم ربي نشان الرجالة دعوة بريد تنا يرو لما ردي بأني إنسان نقول كنا ربي من دا جنة إنسان نعبده kamiidana guyyaa qiyaamaa amiin isaan irraa jaalatu kulli ammoo warra dhagahee waan kanarraa fayyadamu rabbi nu haa taasisu kanaafi obboleeyyanii waan waa'ee qophii kennaa ji'a sagalaffaa dhufu kanarratti wantoonni wal yaadachiifnu yoo jiraate irra deebiidhaani jiini sagalaffaa guyyaa tokkoo fi lammaffaadha akkuma beekamu kanarratti ammootu keessummoonni daangaa Awurooppaatis ta'ee danda'amee biyyarraatis ta'ee dhufuu danda'anii kanaafi nuti ammootu kanarratti qophii guddaa nu barbaachisa akka naannoo hiisanii yookiin naannoo Faraankortiititti obboleewwan humna dandeenyu hundaan warroonni Nuurambargii yeroo nuti akka koreetti dhayne warri nyaata dalage irra baay'een isaanii shabaaba buddeena godhanii wallaahi dhaabatanii ufirratti fudhatanii hoolaa qaluudhaan waan adda addaa godhanii jedhanii akkuma mindama nu argannu kan argatanii naannoon sun ammootu yookiin jaalannaan hawaasaallee keenya kanan ga'uu hin beeytanii kana wajjiin ammootu isaan muratanii waggaa lama baranayyuu akkamitti naannoo keenyarraa fuudhamee naannoo Faraankortii ta'a jedhanii sanittuu namoonni argitee dhukkubsatanii hin dalaynaa carraa tanattuu ka argannee fayyadamne jedhanii kunuu qaaqa ta'ee obboleewwan akiraa nutis yoo kana hin dalayne wanni biraa carraa biraa argannee akiraaf dalagannu tami sila gaafa ammootu nutti dhuftee ol na deebisi hin dalagadhaa guyyaa jedhan san argitanii tana dhiifnee waan biraa ammoo gaafsan dalagannamoo har'a carraa nu dhufte tana dalagannee itti fayyadamne akka ammootu bobbaan teennaaf galti teena nu toltu kanaaf akka isin yaachisu yaa obboleewwan akiraa keessummaan dhuftu tun namattis dhufti ammootu akiraa nu gorsuudhaaf nu yaadachiisuudhaaf dhufti akkaataa ammootu jireenyi keenya asitti nuuf tolu haala kamiin ammootu bakka tokko argannee maziida tokko argannee ijaarannee itti argitee itti wal geenna sababaan da'awaa ji'a sadii dabarsineefi sababa bakkee dhabnu bakka kaanin seena qabameera bakka kaanin seena qabamee jira yaa obboleewwan akiraa osoo bakkee wayii qabaannee wanti itti erkanu qabaannee yeroo feenetti ijoollee teenna itti barsiifachuu dandeenya ofiillee itti wal gahuu dandeenya dhimma biraatiifuu itti wal geennee ofirraa dabarfachuu dandeenya jechuudha akkaataa biyyoota guddatanii argitanii akka Ameerikaa fa'aa argitee bakka godhatanii gaafa sargiisis ta'ee gaafa waan adda addaa bakka ofiitti geggeeffatan kanaafi akka waan sanillee argitanii manaama isinitti hin taane wanni dhufu kullu aatiin qariib wanni dhufu hundinuu dhiyoodha jechuun akkamitti numa argitee hagana diinii kana ka ijaare yaa obboleewwan akiraa warra waan xiqqoo qabuu fi ummata hiyyeessa jechuun akkuma beektan seenaa sahaabtotaa jecha kanaaf ufilleen tuffatinaa dalaguu dandeenya inshaallah hin dalayna wanni muranna malee qabeenya qabaatu ni miti kanaaf inshaallah kanaafi akka waan kanarratti mijjeessinee waan kana bareechinuu fi sagantaa inshaallah guddaan ammootu waa'ee kana dubbatuudhaa fi ji'a 8ffaa irra ta'a
ammas jechuun namni guyyaan kun hadha mijjatee fi guyyaa san mijjatuu fi dhabuu danda'u ta'a. Nama ammootu of niyyatee ani ammootu qaama kiyyaan guyyaa qiyaamaa argitee maaliin dalayde naan jedhu saniin baha jedhee warra argitanii kidminnaaf of kennitanii ani guyyaa sanitti bakka isin argitanii naa kennitanitti tajaajila sikuriitii ta'ee kidma adda addaa keessatti argitanii dhaabachuun danda'a warri jettan lakkoofsa galmee keessanii nuu kennitanii kaan ammootu walittuu bilbilaanuu wal qunnamuu dandeenya. Warri waan akkasii gootanillee sunillee haalli qophaa'ee jira. Kanaaf yaa obboleewwan akiraa kun ammootu nu haa yaachisu. Amriin kun ammootu amrii guddaadha. Sababaan ammootu silaa fuudha'a waan kenna ji'a haganaa eegne herru deddeebinee isinitti himnee jirra. Wanni haawwanni illee nurraa hafaniif bakkee nuu kennan tanayyuu dhiisaa jedhanii tana fudhadhaa nuun jedhan kunoo tanatu caala obboleewwan akiraa. Kanaaf jecha tanumayyuu argannaa jennee namni hedduun nurraa hafe jechuun haga hafaa inumaayyuu jennu dirasii ta'e waan bakkeen arganne waan ittuun amanneef jecha. Kanaaf waan akkasii namni yookiin haarawaa dhufellee sila da'awaanuu haganuma waan akkanaati jedhee akka haamilee sammuu isaa keessa hin yaanne rakkoon ammootu bakka dhabnee bakka ji'a garasi nu jalaa qabataniiti. Kanatu kana godhee kun haganumaa yoo ka ga'u taate mee warroonni niyyattanii jechuun guyyaa saniif wantoota adda addaa wani niyyatan argitanii humnaan kidminnaa ammas argitee waan warri Nuurambargii waggaa dabre warra hoolaa argitanii yeroo sanitti hoolaan argitanii iidaa walirra hoolaa qalanii argitanii mataa ufiitiin argitanii waan kana niyyatantu jira. As keessaayyuu ammayyuu jalqaban wallaahi nama hoolaa lama niyyate jira rabbi isarraa jaalatu. Mee obboleewwan akiraa laalaa wallaahi jechuun warra hoolaa lama waan bitanii hin beeku hoolaa lama isin danda'a rabbii kiyyaaf niyyadhe nama jedhe jira. Wallaahi rabbi isarraa jaalatu rabbi ammootu wanni jedhan hin jiru niyyaa isaa rabbi haa tolchu rabbiin ammootu guyyaa qiyaamaa isaa milkeessu. Kanaafi warroonni ammoo buddeen argitanii waan danda'ameen humna keessummaa kan akka argitee guyyaa san nama halkan lama jechuun nyaata yeroo meeqa nyaatanii yoo xiqqaate yeroo 6. Kanaaf jecha waan kana karaa dandeettanii waan kanarratti of qopheessaa kun waan akiraati malee waan dirqiitii miti. Inshaallah ammoo warra walumaan qaqqabatuma kana allacha fidaa itti Oromoon qaqqabatuma kana haguma tana dalayneetu tanumatu jannata rabbii illee nu geessa waan biraatii miti. Inshaallah jannata ammootu jihaaduma dhaqanii waan adda addaa dalaganii argitee masjiiduma ijaaranii miti masjiida niyyaa ka qabnuyyuu. Kanaaf wanni dalagan xiqquma dalagan tana keessa ikhlaasni yoo jiraate inshaallah saniinillee nu geetti. Kanaaf akkasii niyyadhaa warroonni niyyattanii kidminnaa fi argitanii nagalmeessaa guyyaa saniif jettanii lakkoofsa galmee keessanii nuu kennitan isinirraa fudhachuu barbaanna. Inshaallah sagantaan illee gabaabduu isin geggeessinaa koreen illee asitti haftee sagantaa biraa kana mari'atuuf waan jirtuuf inshaallah isin akka hawaasaatti isin geggeessinaa warroota akkasii niyyachuu barbaaddanii jettan lakkoofsa galmee naa kennaa isin galmeessa inshaallah. Ayye. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Isa live kana isa me sheka me wa mana ke sa sa ufi hero ra de live kana hero de abshir